السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبوليتك يا مسلمة كان إلمان أرمو مرتكيسن قوتوا الدنيا رترقمتن نجينيك يا بكاسن جرتا مرتي اسم برانا فقعو أرمو بايي دلني ميرا داكيسن جرا ميرا كي يغرتي أسمان إفساتون بربادا وانتي ردوبات وسي الرقا وإي جينا ما كيس جركون فدي ربيتين باتي كوجمتو ذو القاعدة في النه ذو الحجات سينو دافي الر ذو الحجات غويا تكو قفتو بورت سينا يتر صدوما جرا كانت سينا جرو موسما حجيتي كرب سبحانه وتعالى دا الحج عرفة جدي دبتي أكسوما غرتي والفجر وليال عشر والشفع والوتر جئ كان دبت الجيتي كان كيس جرو كان بوريرات كان سينولا رب سبحانه وتعالى نبي محمد غيان غرتي جوتني افران غرتي كبجمتو تاتي كيسه تكوما كيس جرو خاني كاتسينا جرو خاني غرتي كنافيغا اكما بيكمو نمني كينيا نمني مسلمة باتيزو الجمالين بيكا حجي أم بيكا قرتي جورا وأذن في الناس كرب سبحانه وتعالى سورة حجي كي ستقرتي إبراهيمين قافا قرتي جورا كعباسا إجاري المسا نبي إبراهيم إسماعيلي وجن إجاري أمري بودا ربي أجج نبي إبراهيم تكني وأذن في الناس نما كي ستقرتي بيكسي قول إكا قرتي جورا نمي وقاو قنبكا كانت أفو قرتي بيكسي ستنا أمتا يامي يسيب جنان نمني يامي كان كده جاي غوسا بيا جاء أفران هند الدنيا راس تلفو بكاتير والأرجاج ده باتي كنا مالين بيكا ومني كين حجي دام بيك غرينا ما حجوا ما كنا يو سعودية كورت بيكا غرتي غرو أكاسيمتي حجي كنا دكورا في نمني وقامي كالأرعى وقامي كحوا وقامي كغرتي يجورا بايدee boota jechuudha keessaafuu ummanni keenya biratti jiini kun waggaa hajjiin dhufu yaa rabbi na dhaabee irra guddaan du'aayii ummata keenyaadha waa'ee hajjii kana duuba egaani kan lafa qabu lafa gurguree ka qabeenyi qabu qabeenya walitti qabatee ka midhaan qabu midhaan isaa gurguree ka gartee jechuudha firaaf aalii immoo biyya alaarraa qabu wal gargaaranii baasii guddaa itti baasamee namni kun gartee jechuudha baalaansii 100 gad itti baasee deemaa ture sun keessaafuu baroota gartee asaanan kan immoo qaraxni hajjiidha baay'ee dabalee jira dur namni 20 30 40 numa deema ture jechuudha keessaafuu gartee jechuudha waggoota asaanan kana sharafni hajjii yookaan maallaqni hajjii ittiin deemanuu akka doolaaraa waggaa waggaadhaan dhalaati jira ni dhala waggaa waggaadhaan ka barana kanaa immoo adda baasa jechuudha yaa waan majlisni Itoophiyaa irratti hojjetaa jiru yaa waan majlisni Itoophiyaa ummata islaamaa irratti hojjetaa jiru mataa gannu cabsee mataa gannu cabsuu daran immoo hamilee nu keessatti daakee jechuudha egaan ummata islaamaa akkuma beektan hajjiin bara kanaadha taarifni isaadha 185 ba'e qotee bulaan keenya isa qabu gurguree buna isaa gurguree lafa isaa gurguree midhaan isaa gurguree hajjii kana deemuudhaaf itti ka'ee manaa ba'e jechuudha egaan sana booda namni bakka seenee 185 kaffalatee hajjii naqaa jedhee qophaa'ee eegaa ture hajjiidha jala ga'e hajjiidha guyyaa ammanatu sin afee jedhee qophaa'ee namni gartee jechuudha maallaqa isaa galchee xumuree booda hajjii 57 itti dabalan jechuudha sini galee ummata hujjaajota barana deeman keessa abbaan kiyya nama tokko jechuudha abbaan kiyya hajjii kana umurii kan anaa xiqqaadhaa isaadhaa salaate yaa rabbi hajjiin ergi jedhee du'aayii kadhatu argaatiin ture argaatan guddadhe hadha gahe jechuudha abbaan kiyya carraa barana hajjii deemuu niyyaa bara dheeraa hojiin agarsiisuudhaaf jecha 185 ni kafale eega kafalee booda lakkii 57 itti dabalamaa jedhamnaan niyyaadha mitiree abbaan kiyya eegan ka'een deeboo jedhee 57 sanatti dee'ee 200 wayin hajjii kana xumurate kafaltii isaa xumuree jechuudha deemsa miti bar kafaltii isaadhaa xumure
abbaa kiyya qofaa miti jechuudha. Uummanni musliimaa addunyaa irra jiran kan Itoophiyaa keessa argaman baaf dhiya kaabaa kibba jiran hundi isaanii waan qaban itti gurguranii hajjii dhaquun qaba jedhanii 57,000 itti dabalame kana itti guutan. Eega itti guutanii xumuranii booda immoo tikeetii hajjii ciratuudhaaf irratti dheengadda kana Finfinnee deeme jechuudha. Finfinnee deemee isaanis abbaa kiyyas geggeessuuf uummata musliimaa warra achitti walitti qabame kana geggeessuudhaaf hunduu namni hajjiin iyyatee jiru baaf dhiyaa walitti ka'ee deemaa ture. Gaafa dhaqanii ejensii dhaabbata Itoophiyaa kana ga'anii hajjiin nama murtaa'eef qofa hayyamame jedhanii ummata ituu dhiiga boosisanuu otoo dhiiga boosisanuu ummanni waan qabu hurgufatee hajjii isaa 200,000 wayii gaafate kun rabbii waama ofirra deebii jechuudha. Nama murtaa'e achitti hafe keessa abbaan kee nama tokko ture jechuudha. Hajjii deemtaa. Akka carraagaa abbaan kiyya ummata murtaa'e kan hajjii dhaqan 4,000 sana keessatti ramadamee eeggataa ture. Arra deema bor deema jennee osoo eegaatiin jirru egaan guyyaa kaleessaa namootni isaan asii waliin deeman hundi eega dirree xiyyaaraa ga'anii booda garii ofirra deebisan. Dirree xiyyaaraati. Warruma murtaa'e sana jechuudha. Abbaa kiyyas carraa biratu mul'ate jechuudha. Ka abbaa kiyyaa kun immoo ummata hajjii waliin deeman san karafiiqa waliin taanii deeman sana keessatti jechuudha. Suuraan saahiba isaan asii waliin deemanitii fi paaspoortii viizaa abbaa kiyyaatii viizaan abbaa kiyyaa maqaan isaatii paaspoortii maqaa isaatii garuu suuraa saahiba isaanii viizaa abbaa kiyyaatti rukutan. Kanama sanas suuruma isaatti rukutan. Suuraa kana gartee irraa kaasisuudhaaf suuraa nama lamaa kana suuraa saahiba walii kana suuraa viizaa abbaa kiyyaa irraa paaspoortii abbaa kiyyaa irra suuraa isaa jira. Suuraa kan abbaa kooti garuu viizaa isa kana ittiin tasrii hajjii irra immoo suuraa saahiba isaanii jira jechuudha. Kana irraa kaasisuudhaaf abbaa kiyya carraa hajjii deemuu eega fuudhee booda suuruma kana irraa jijjiirsiisnee kaasuudhaaf waan hedduu itti laffa'amuu itti kadhatamuu qaama waan kana hatattamaan suuraa tokkitti irraa kaasee viizaa abbaa kiyya suuraa isaa tokkotu dhabuudhaan qaama nuuf dhukkubsatu ummata musliimaa kanaaf dhukkubsatu waajjiruma gartee isaaniif falmu tokko dhabuudhaaf waan rakkoo kanaaf hajjii abbaa kiyya dhorgaa jiran jechuudha. Eenyu kana godhaa jiru majliisa Itoophiyaati jechuudha. Ka ummata musliimaan bakka bu'a jedhee dafqa miskiinaa imimmaan miskiina lolaasaa jiru kun majlisul a'laa kan jedhanii biyya keenyaan deemaa jiran yaa ummata islaamaa kana dhagaa. Abbaan kiyya hajjii deemaatiin jira nagaatti jedhee nu biraa deemee eega adda yaanee booda rakkoo laaftuu kanallee furuu dadhabee hajjii maallaqatti kaffalee humnatti fixee hajjii kana gartee waggaa meeqa osoo hawwu bara kanan hajjii kiyya guuta jedhee maallaqa aga kana hundatti kafalee maallaqa kana hundatti dhangalaasee hawwiidhaan halkan irriba of dhorgee zikirii hajjii keessatti godhamu hojii kooti jedhee barate halkan irriba dhiisee osoo fiiguu osoo rabbii kadhatu garuu jechuudha suuraa isaa qoftitti viizaa isaatti rukutuu waan dongoo rukutameef sirreessuu nama dhabeefi waajjira kanatti dabarsan kana deema kanatti dabarsan kana deeme kanatti dabarsan osoo jedhu hujjaajonni biraa yaani dhuman jechuudha. Qaama waan kana isaaf uummata musliimaatiif tumsu dhabuudhaaf carraan hajjii bara kanaa abbaa kiyya irratti gubataa jechuudha. Kan ana qofatu argee miti. Mana nama hundaa jiraatu mala wanti kun durumaa kaasee jiraatu mala jechuudha. Osoo majlisni gartee dhuguma uummata islaamaatiif rakkoo uummata hawaasa islaamaan fura jedhee ka dhaabbatu ta'e jechuudha. Rakkoon gabaabduun kun suuraa tokkitti irraa kaasanii viizatti rukutu. Wanti biratti akka waan gaafatu jiru. Waan onlaayinii dalagamudha jechuudha. Onlaayinii waan dalagdudha jechuudha.
Suuraa nama sanaa irraa baastee viizaan as jira. Paaspoortiin as jira. Koodiin tasiree isaas jira. Dogongorri uumamee akkamitti qoyi kan na ajaa'ibu gaaffii ta'uu jechuudha. Warri wanti mataa na dhukkubseeyyuu jechuudha. Ati suuraa kan kee lakkooftee namoota lakkoofsa suuraa isaa kenname. Gaafa ati gartee faayilee kan kee ergitu sanada kan kee guuttu suuraa keetii fi suuraa afurii fi koodii paaspoortii kan keetii fi suuraa wal keessatti rukutameetiyyuu dabarfama. Gaafa dhufu viizaa wajjin deebi'a miti. Akkamitti suuraan jaarsa guddaatii fi nama gidduu umrii jireessaa walitti rukutaman jedhee baran. Siisteema akkamitti maqaan kakanaati paaspoortiin kakanaati koodii hunduu qaba miti. Yakkummaan balummaan akkasitti uummata keenya dararaa jiran maalumaa oolu jedhu. Furuu dadhabanii immoo furuu dadhabuu otoo hin taane fedhan hin qaban jechuudha. Haa kaffalu maalla dhibdeedha. Hafirra deebi'uudha. Akkasitti sammuu nu nyaatanii mataa nu xiqqeessanii hamilee illee nu cabsaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni musliimaa rakkina kana keessa jira. Asii namni hajjii deemu nama biyya Saudi Arabiyaan ture dhufe nama hajjii godhe keessaa iyyuu viidiyoo gaafa hajjii godhe kana siin daawwachiisee. Bakka kana jechuudha kan fiduu danda'u uummanni kun qotee bulaadha waa'ee hajjiin beekuu kan itti gaafatamu waan kana itti gaafatamu fudhatee birrii kana kaffalu silaa kaffalee fixi miti kan waan seera hajjii hojjechiisu majlisa kana ture jechuudha. Garuu uummanni keenya asii deemee bakka isaa wallaahi ija kiyyata arge jechuudha. Namoonni hedduu wajjin hajjii godhe kasilaa bakka kanatti dhagaan torba darbatamee asitti torba darbatamu nama boolla jalqabaa duwwaatti dhagaa 21 darbatu argina. Inuma hin dhiibanne namni keenya hajjii deemuu beeka malee akkamittiin godha maaliin godhaa gartee jechuudha hin beeku. Kanas jechuudha majlisni Itoophiyaa kun asii birree irraa nyaatee uummata gartee akka hadiyyoomsee gadhiisa. Kun haa ta'uyyuu hadeemu wanna biraa miti sun rabbiin gartee jechuudha dhiisuu fi danda'a uummataaf. Garuu maallaqa hunda eegatti baasanii asirra qalanii irraa fuudhan achittiin gadhiisan namootni dheebuudhaan rakkatan afaaniin beekan abbootiin keenya umurii isaanii gurguddaadha nama hedduu argaatu turre jechuudha achitti. Mawsiin hajjiin immoo waan guddaadha waan cimaadha itti hojiin isaa. Kanaaf uummata keenya akkasitti xiqqaannee akkasitti salphannee akkasitti gaddinee akkasitti gartee kana hunda taanee jira kan kana nu godhe majlisa Itoophiyaati. Abbaan kiyya hajjii waggaa dheeraa dheebotaa jiru asitti afaa jira. Aboo rabbiin jaarsa kan nurraa kaasu. Yaa Rabbi jaarsa kana ati nurraa kaasi qalbii keenya fayyisii uummata musliimaatiif waan isaaf ta'u yaa Rabbi bakka isaan nuuf kaa'e. Wallaahi baay'ee miidhama. Akka isin achi teessanii majlisni muftiin Idriis nu godhe jettanii yaaddanii olitti jira uummanni keenya. Sanii olitti jira jechuudha. Sinii galee. Hajjii taarifatti dabalsiise uummanni keenya ka'ee hin dhiisu jedhee maallaqatti dabalu jira. Osoo 300 ta'e 400 kaffalaa jira birrii. Eega kaffalee dhume immoo kun akkasitti gartee warra hambisuu barbaade suuraan dogongora godhatee suuraa nama dogongorsiisanii suuraa nama xiqqeessanii balleessanii suuraa nama kaanii paaspoortii kaatti rukutanii ala kanaan gartee hambisanii. Garii immoo finfinnee aayipoortii geessanii eerpoortii geessaniiti umurii kan kee hin taane kun namni kun darbeera nama hedduu deebisaa jiran jamaadhaan baanii fafacaanii gara jiran. Kanaaf uummata keenya rabbi kadhaa abbaa kiyya illee gartee yoo rabbi sila ajjii isaaf niyyaadha innama al-a'maalu bin-niyyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam abbaan kiyya hajjii dheebote hajjiidha kamitti niyyaadhaan hajjeeffata wanni hin godhu jiru garuu hojii namaatiin harka namaatiin hafee jiraami rabbiin hajjii sana hafa guutu yoo jiru yoo umriin isaa jiraate dhaqe yeroo abbaan kee nama guddaa yoo hawwaa du'e immoo anumattuu sheenaa taate nuti sheenaa taate uummata kanattis hadha dhagaa jedhee kan yaa rabbi hajjii abbaa kiyya sinaa guutii nama hawaasa keenya kanaaf tolullee rabbi bakka isaa nuuf kaa'u akkasitti jirra akka dubbatamu olii dubbiin akkasitti yaadda sana miti majlisni Itoophiyaa akkasitti nuti dhiyeessati jira.